gammadan baga wajjinumaan gammanni kun sagalee misraachoodha. Sagalee misraachoo waldoota online churchii keessa waldaan ifa addunyaa labsite dhaga'aa dhaggeeffadha. Haleluuyaa! Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Mana obboleessa koo maal ta'e yeroo sagalee waamichaa kana lallabdu dhaga'e maaliif na laati nanatti himuu dandeessaa? Isinitti hima dhaga'aa dhaggeeffadha. Egaa marri sagantaa galateeffannaa guddaa waldoota online churchii keessa waldaan ifa addunyaa sagantaa galateeffannaa guddaa qopheessite. Dhaloota kana gidduutti yoo argamtu isinin dhageenyi moo? Waa! Anillee dhageenyeen ture. Maarree ammayyuu dhaga'uun koo baay'ee natti toleera. Obboloota koottis himeen waayifaa yookaan daataa keenya banannee hirmaattota sagantichaa ni taana. Hundumti keenya hirmaattota sagantichaa ni taana. Berberi jecha na deemu dhiiseera tokkichi koo jiru koo jiiseera na kiiseera balbala cufaa sitannaa saakaa eenyutu dhufee jiru koo laakaa dhugaawa kan eegamtu lixee nagaa kofaala lolutuu na faana jiru jaalaa kofaala. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Haleluuyaa! Sagaleen Waaqayyoo yeroo dubbatu akka kana jechuudhaan ni dubbata. Macaafa faarfannaa boqonnaa 132 lakkoofsa 7 kottaa gara iddoo buufata isaa hin dhaqna ejjeta miila isaa jalattis isaaf hin siganna jedha. Haleluuyaa! Ashuu! Utuunni jiraatee silaa utuunni jiraatee silaa maaltu jira gubee wal waadaa utuunni jiraatee silaa utuunni jiraatee silaa maaltu minaan kaasee wal saadaa utuunni jiraatee silaa utuunni jiraatee silaa malee boruun keensanii utuunni jiraatee silaa utuunni jiraatee silaa qoreeffa bidda dhedheensanii hagaluu nu galcha hagaluu nu galcha hagaluu nu galcha jaalala sabiyyaa. Shalom, shalom, shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kun oduu gammachiisaadha. Oduu gammachiisaa waldoota online churchii keessa waldaan ifa addunyaa sagantaa galateeffannaa guddaa qabattee dhaloota kana gidduutti argamte. Dhaga'aa dhaggeeffadha. Kana tol qabde eenyuut gadi qaba harka keetu irraa deebisa daba eeseeqin sixinaasiyootti cufanii re'oobootiin garuu takka hin danda'anii gubaa madaakoo si qorichaatti naa cuunfee loltuu dhugaa koo nyaattuu situu narraa oofee. Egaa marri isinis bakkuma jirtan teessanii too fageenyi adda addaa isin hin dandeessin amantaalee adda addaatiin osoo wal hin qoodiin hirmaattota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo ta'aa jechuun dhaamsa keenyadha. Marri bakkuma feetan teessanii waayifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaattota sagantaa keenyaa akka taata. Biyyootuma kanneen akka Dubaay, Beirut, Kanaadaa, Ameerikaa, Joordaan, Kuweetii fi Itoophiyaa keessaayyuu Oromiyaa bakkuma
akkuma isin tole teessanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo ta'aa jechuun dhaamsa waldaa ifa addunyaati. Ani gatii dhiiga keetii, ani gatii dafqa keetiin gatamu. Ani gatii dhiiga keetii, ani gatii dafqa keetiin gatamu. Gatameen gatamu ati narra jirta. Gatameen gatamu ati narra jirta. Raawwadeen gatamu ati narra jirta. Raawwadeen gatamu ati narra jirta. Egaa marri guyyoota kanatti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaan ulfina waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama. Dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Marri humnoonni hamoon qilleensa kana keessa balali'an sababa sagantaa kanaatiin dachee kanarraa qilleensa kana keessa ni rukutamu. Harki waaqayyoo inni humna qabeessi ol ka'ee ni mul'ata. Marri sagantaa kanarraa hin hafina. Kottaa hirmaadha, ittis eebbifama jechuun dhaamsa waldaa ifa addunyaati. Daangaan jiraatu darbee eemuuf ammanaa bahee, rakkoon jiraatu moo'ee dhaaluuf ammanaa bahee. Ulfinatu jira nan deeman naabbu, kabajatu jira nan deeman naabbu. Jireenyi jira nan deeman naabbu, kabajni jira nan deeman naabbu. Egaa marri guyyoota kanatti tajaajiltoonni biyya alaa biyya keessaa dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo nutti himuudhaaf nu gidduutti argaman Paaster Biraanuu, Raajii Margaa, Raajii Wandii, Raajii Akiliiluu, Raajii Biraanuu, Paaster Lammaa, Raajii Taariikuu, Raajii Daawit, Raajii Saddiitaa, Raajii Kaffaalaa, Raajii Dirribaa fi Gaggeesstuu waldaa Biraanii, Gaggeesstuu waldaa Shittoo, Gaggeesstuu waldaa Itiinash, Gaggeesstuu waldaa Tigisti, Gaggeesstuu waldaa Dibuura, Raajii Gonfee, Raajii Tigisti, Faarfattuu Alee, Gaggeessituu Faarfattuu Seenaa, Koree waldaa Ayyaanach, Raajii Dibuura, Koree waldaa Masarat, Raajii Bilisee, Koree waldaa Kabbabu, Koree waldaa Faantuu, Koree waldaa Sicaalee, Koree waldaa Biraanee, Koree waldaa Abdisheefi, Koree waldaa Tigisti yoo ta'a. Malkana qofaree ani galataan qaba jechuudhaan sagantaa galataa guddaa kana qabattee kan isin gidduutti argamte gaggeesstuu waldaa Gibbuudha. Hedhiisaa lakkii an fayyeera, michuu amanamaa argadheera. Hedhiisaa lakkii shakkii waan badaate, inni dhiiga isaan na bitate goota agartuu barbadaate. Hedhiisaa lakkii an fayyeera, michuu amanamaa argadheera. Hedhiisaa lakkii shakkii waan badaate, Inni dhiiga isaan na bitate goota agartuu barbadaate. Egaa marri guyyaan sagantichitti qophaa'e gaafa guyyaa 25 ji'a 6/2023 yoo ta'u, malkana qofareen toorri bilbilaa keenya duwwaa 9-82-14-79 malkana qofareen 97-28-85-28 duwwaa 3 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii
Egaa maarree obboleessi kee yookaan obboleettiin kee dhufanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo akka ta'aniif dhalootaaf sheer godhi jechuun dhaamsa keenyadha. Akkasuma